Duula cichoomna kaayyoon gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa lixa shaggar aanaa addaa bargaa keessatti loltoota PP 250 ol ajjeesuu reejimentii tokko barbadeessee meeshaa guddaa dishqaa irraa kun barameera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo irratti kan argamu Oromiyaa bilisoomsee Oromoo walaboomsuuf onnatee qabsoo hidhannoon waraana gabroonfataa impaayera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin gaggeeffamaa jiru irratti taasisaa jiru jabeessuun kibxata darbee irraa jalqabuun guyyaa shanaffaa duulaa cichoomina kaayyoo waraana faashistii PP irratti labsee injifannoo cululuqaa galmeessisaa jira. Duulaa waraanaa zoonii waraanaa woboo hunda keessatti labsamee jiru kanaan jajjabiin woboo zoonii giddu galeessaa lixa shaggar aanaa addaa bargaa ganda karkarreessaa mooraa waraana maafiyaa PP 2 irratti harkaan filaalessaa fudhateen hedduu ajjeesee meeshaalee waraanaa adda addaa irraa hiikkachuun harkaanis qabee jira. Jabna isaas itti agarsiisee jira. Rukuttaa jabaa gootichi abdii sabaa woboon meeshaa waraanaa PP Nagoobee fi deebisaa hangaasuu irratti raawwateen loltoonni Abiyyi Ahmad 250 ol yoo boqochiifaman 62 madooftee 50 harkaan qabamtee jirti. Duula diinaa irraa hiikuunis meeshaalee garaagaraa dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godheera. Lolee harkaa kennachiisuu irraa fi irraa hiikuu kaayyoo xiqqoo kan beeku baattoon imaanaa sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo tiksitoota barcuma Abiyyi Ahmad irraa dishqaa tokko bireenii 3 snaayipara 2 fi qawwee AKM 220 rasaasa AKM fi PKM 10,000 boombii 100 fi jiroroo bireen anjaa hidhannoo irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Arsii lixa aanaa Heeban Arsee keessatti diina du'aa fi madoona dhabuu beeksisee jira. Abdii fi gaachanni sabaa woboon cibraa jaalna dhiigammadaa waraana faashistii PP yeroo dheeraaf uummata nagaa hiraarsaa turte irratti duula cichoomina kaayyoon edaa halkan aanaa Heeban Arsee ganda Suuphaa bultuun magaalaa Soophaa keessatti kaampii isheetti itti marsuun tarkaanfii irratti fudhateen loltoota 19 boqochiisuun 11 madeessee kan haftee lolicha baraaguun baqattee mana uummataa keessa dhokachuun barameera. Irreef gaachanni uummataa Oromoo boonzoonii kibbabaa gudii godina lixaa aanaa bulee horaa gandaa qilleensoo mokkonni isaa seenuun mooraa waraana faashistii PP achi keessa man'eeffattee guyyaa kaleessaa tarkaanfii irratti fudhateen 2 battalatti yoo boqochiisu 3 madoo dandamee hin qabneen adabeeraaf tarkaanfii kanaanis meeshaalee AKM 1 fi galaa waraanaa hedduu irraa hiikee bifuma wal fakkaatuun aanaa qarcaa ganda laayoo qorree seenuun olii fi gadi baaraaqsuun macheessee magaalattii keessaa baasuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaabaa Oromiyaa godina Walloo aanaa Baatee keessatti diina du'aa fi madoona dhabuu beeksisee jira. Abdiin sabaa cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii gurguddoo diinaa irratti fi lukkeelee diinaa irratti fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessuu jabeessee itti fufeera. Haaluma kanaanis bitootessaa 8 2025 aanaa Baatee Waayyuu iddoo addaa Barrii Qoramaa jedhamutti waaree booda lukkeelee bilxiginnaa maqaa inshuraansii fayyaa jedhanii qarshii humnaa olii jiraattota harkaa saamanii konkolaataa tokkoon gara magaalaa Baateetti galaa turan irratti woboon haxxeetti hidhuun humna diinaa konkolaaticha keessa jiru 3 battalatti yoo boqochiisu 4 madoo dandamii hin qabneen adabuun konkolaataa isaan ittiin deemaa turanis hojiin al taasiseera. Sa'aatiidhuma wal fakkaataatti waraanni faashistii PP birmannaaf magaalaa Baatee irraa ba'aa jirtu iddoo addaa Jalleettii jedhamtutti risaan mataa daabee woboon haxxeetti hidhuun gurra isaa sana kaayee baarudaan macheessee humna diinaa irraa 8 yoo boqochiisu kaan ammoo madoo dandamii hin qabneen adabee jira. Kan haftee baaraaguun kotteen nabaasiin of duuba deebuun faffacaatee tokko tokkoon barbaadamaa turuun barameera. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo irree fi waanteen sabaa zoonii kibbabaa Oromiyaa mooraa waraanaa PP ijaarratti barbadeessee jira. Godina Arsii Bahaa aanaa gada Basaasaa ganda Sirboo keessatti mooraa waraanaa PP haaraa ijaaramuun eebbaaf qophaa'aa jiran galgala bitootessaa 8 itti cabsuun meeshaalee keessa jiru hundaa guutummaan guututti ibiddaan barbadeessee jira. Lixa Wallaggaa aanaa Gimbiitti ajjeechaan waraana gabroonfataa PP'n raawwatamu cimee itti fufeera.
Oromiyaa keessatti ajjeechaan itti yaadamee waraana gabroonfataa PP'n guyyaadhaa guyyaatti raawwatamaa jiru cimee itti fufuun bitootessa 6 godina lixa wallaggaa aanaa gimbii bukkoo asabitti nama hojjetee of jiraachisuu kan maqaan isaa Xibabuu Kiffiluu Gitilaa jedhamu galgala irraa waraanni maafiyaa PP sa'aatii 1:6 itti seenuun ajjeesanii gatuu jiraattonni irraataa biyyoolessaa Oromiyaatti himaniiru. Murni bilxiginnaa qaamolee tikaa waraana isaa ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatan ijaaree guyyaa bobbaasee kaasee lubbuun lammiilee nagaa qe'ee Oromootaa keessatti balaan akka baala mukaatti harca'aa jiraachuun beekamaadha. Godina lixa shaggar aanaa Baakkoo Tibbee keessatti loltoonni bilxiginnaa ajjeechaa suukaneessaa fi wal irratti raawwataniiru. Anfillootti walitti dhukaasuunis wal ajjeesaniiru. Jibbiinsa sanyummaa mooraa bilxiginnaa keessatti dagaagaa jiruun ergamtoonni bilxiginnaa yeroo adda addaa tarkaanfiiwwan garaagaraa walirratti fudhachaa jiru. Godina lixa shaggar aanaa Baakkoo Tibbee mooraa waraanaa bilxiginnaa ganda walqixxummaa Bakkaree jedhamutti argamu keessatti Buddee jedhamu miseensi raayyaa ittisa biyyaa